jalqabbii xixiqqoo tarkaanfii gaarii qabduutu yaada guddaa gochan qabne mo'achuu danda'a. Yoo kan gurguruu dandeessu taate hin cabdu. Nama hundaaf gurguruuf hayyaaltu yoo taate nama takkaafillee gurguruu dandeessummaas. Akkam jirtan nagayaa fayyaa. Qabxiilee 10 boombii tan taate. Kan nama daldalaa ta'e hunda barbaachiftu daldala isaa keessatti galma gahuudhaaf san kan laallu ta'a. Hanga dhumaatti like gootanii subscribe gootanii akka daawwattaniin asumaan isin afeera. Qabxiilee qornan teenya taarraatti dabruun dura arraaf shan kan laallu ta'a kutaa takkaffaa. Asirra dhaabbannee kutaatti aantu kan itti fufu ta'a jechuudha. So kanaaf barnoonni kun akka tartiibaan itti fufuuf like fi subscribe godhuun dagatinaan isiniin jedha. So qabxiileen teenya boombiin gurguddoon jannutuun irraan tana. Tan namni tokko yoo daldala keessatti galma gahuu barbaade dirqama beekuu qabu jechuudha. Tokkoffaan daldalaan tokko wani inni beekuu qabu rakkoo tamiin furuu qabaadha. Daldala jechuun rakkoo furuu waan taateef namni tokko kanuma daldala seenuun dura rakkoon ani furuu deemu maali? So kanaafuu tokkoffaan maali? Solve a painful and urgent problem. Rakkoo laalee isaa fi ariifachiisaa ta'e furuu irratti xiyyeeffachuu. Kana jechuun biizinasni kee tokko yookaan daldalli tokko kan guddatu yaadaanii miti yookaan yaada guddaadhaanii miti. Daldala tokko kan guddisu deemaandii yookaan fedhii hawaasa naannoo san jiruuti. Hanga fedhiin wanta ati gabee dhiyeessituu san guddaa takka daldalli kee guddachuu danda'a waan taateef. So yaada guddaa qabaatteef daldalli san guddachuu hin danda'u. Yaadni kee guddaan san fedhiin hanga san madaaltu yoo gabayaa keessa hin jiraanne maal ta'a jechuudha? Ni mo'ama lafatti hafa qancaree hafa jechuudha. So kanaafuu yoo oomishaa fi tajaajilli ati gara gabayaa fiddisu rakkoolee murteessoo ta'an yookaan wantoota murteessoo ta'an furuu hin dandeenye taate namoonni si lagatan maamiloonni jechuudha yookaan namootan shammaachoonni kuni si lagatan kuni maal si fidare gurgurtaan kee ni ciccita itti fufiinsa hin qabaatu abdii hotatee booda deemta jechuudha. So kanaafuu rakkoon ariifachiisaa fi ilaalee isaan furuu qabu maali? Kan fedhinnaan isaa guddaadha. Kan jiru jechuudha. So as keessatti hubannoon gadi fagoo nuti qabaachuu qabnu akkumaan jalqaba irratti isiniin jee hanguma rakkinichi nuti gabayaa keessa dheenee furuu deemnu ariifachiisaa fi barbaachisaa ta'e takka gara maallaqaatti saffisaan jijjiiramuudhaaf carraa guddaa qabaa jechuudha. Qabxiin lammaffaa know your target customer. Maamila kee adda baafattee beekuu. Namni tokko lafaa kaatee nama hundaaf gurguruu yoo hayyaaltu taate nama tokkoofillee waa gurguruu hin dandeessu. So kanaafuu maamilli ati irratti xiyyeeffattee jirtu kami? Maamiloota kana umriidhaan sadarkaa qabeenyaatiin warra sadarkaa qabeenya guddaa qabu jiddugalaa fi xixiqqaa. So maamilli kiyya meeshaan hin dhiyeessituun warra VIP dhaaf immoo warra jiddugalaati immoo hunda hammatti. So maamiloota kana qooddachuun qaba. Osoon gabayaan dhufne oomishaan gabayaa fiduu deemu kana maamilli narraa fayyadamu eenyu bifa ifa ta'een beekuun qaba jechuudha. Waan inni gabayaa fidu kana nama hundatti gurguruu yaaluun qabu. So maamilli kiyya kun eenyu sirriitti adda baafadhee beekuun narra jiraata. Maaliin? Fakkeenyaaf huccuu namoota waggaa 15 gadi yoo kan fiddu taate xiyyeeffannoon kee namoota waggaa 15 ta dhiiraati moo ta dhalaati. Isummaan tunuu sadarkaa ol aanaatti moo sadarkaa jiddugalaatti moo. So maamilli ani oomishaa fi tajaajila kiyyatti gurguruu deemu kun eenyu? Fakkeenyaaf amma daraaraan asirraa gisee haasa'u waa'ee biizinesaa haasa'u kiyya kana namni dhaggeeffatu eenyu? Namni an bira dhaqqabuu qabu namoota daldala jalqabuu fadhanii fi daldala keessa jiran jechuudha.
So namoota daldala keessa hin jirre ka daldala yaada hin qabne sii galtee viidiyoon tu yoo dheeyxeefis isa laallattu scroll godha jechuudha. So kanaafuu amma gizeen viidiyoo tana haasa'u namootan daldala keessa jiranii fi fedhinnaa daldalaa qabaniif barnootaan dabarsu jiru kuni fayyada jechuudha. So dhaggeeffattoonni kiyya isaan kanaa jechuudha amma. Adda baaseetiin beekuu qaba. Dargaggeessa nama guddaa ijoollee umriidhaan saalaan akkasitti adda baasee beekuun irra jiraate jechuudha. So namni tokko gaafa maamila isaa adda baasee sirriitti hubate gadi fageenyaan jechuudha. Ergaan ati dabarsitu humna guddoo qabdi jechuudha. So hanguma iftoomina waa'ee maamila keetii irra qabdu takka walqixani tahaa bu'aa kee yookaan tirfii kee keessattis iftoomina qabda jechuudha. Hanguma maamilli kiyya eenyu ifatti adda beetu takka bu'aa kee keessattis hangam takka ifatti adda baruu dandeessaa jechuudha. Qabxiin sadaffaa xiqqoorraa jalqabuudha. Namootan baay'een daldala kana guddaa irraa hin eegaluu fadhaa jedhan. Maal godhuudhaaf? Nafaa gammachiisuuf, abalufaa gammachiisuu fi daldala guddaa irraa eegaluu fadha. Kuni ammoo wantoota nama baay'ee kasaarsisan irraa takka. Daldalli hanga xiqqaa irraa eegaltee sadarkaan guddisaa deemtu adeemsa karaalee kasaaraan itti dhufuu danda'an hunda adda baafachuu dandeessa. Fanal yookaan maagedoota gurgurtaatis adda baafachuu dandeessa. Dhangala'aa gurgurtaa isaanii sararri gurgurtaa kan jirus. Haalaa fi amala adeemsa maamilaatis adda baafachuu dandeessa jechuudha. So kanaafuu nama gammachiisuudhaaf yookaan akka namni si arguuf guddoon eegaluu caalaa xiqqoon eegaluutu bu'aa irra sii qaba. Sababni isaatis xiqqoo san tarkaanfii gaarii yookaan mala ismaartii ta'e fayyadamteetiti boru guddifta waan taateef. So maal godhuu qabdaa asirratti? Dura start kan jalqabuu qabdu waan qabduun jalqabuu danda'u. Itti aansitee yaada keessan teesti godhuudhaan dhamtee ilaaluu tuisiftee ilaaluu jechuudha. Sii galtee. Ammallee qabxiin asitti aanee jiru fiidbaakii yookaan duubdeebi'ii gizee yaada kee kana qorattu harkatteerra dhaabbattee eegaluudha jechuudha. Kuni maaliif si gargaara? Riiskii yookaan balaa kasaaraa si dhufuu teessu yookaan si mudachuu maltu sirraa irriseeti akka ati qabeenya ijaaruu dandeessu si gargaaraa jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda jalqabbii xixiqqoo tarkaanfii gaariidhaan dabalamteetu yaada guddaa gochan qabne mo'achuu danda'a jechuudha. Qabxiin afuraffaa maqaa gaariidhaa fi asxaa gaarii ijaarrachuu danda'u. As keessa maaltu jira? Asxaan kee yookaan maqaan kee namoonni waa'ee biizinasa keetii miirri akkam akka isaanii dhagahamu yookaan waa'ee biizinasa keetii miira akkam akka qabaatan yookaan waa'ee biizinasa keetii san miira gaarii akka qabaatan godha jechuudha. Leessee amma kophee Nike jaamtuutu jira. Haa jennu. Kopheen Nike tun akkana jette sii galtee. Aboo kalooyitaan Adidaas tun bara. Maquma kana jechuudha amma fakkeenyaaf maqaa kana ijaaran. Maqaan kun maalirra ijaarama? Ifi asxaan maqaan Adidaas jaahuun ifi asxaan kun fakkeenyaaf maalirra ijaarama? Tokko gurra keeti. Gurra alas jiru jechuudha. Lammaffaa itti fufiinsaa fi haqqummaa ati gabayaa keessa ijaarte. Sadaffaan kabajaati ifi ulfinaa fi gatii ati maamilaa qabaachuu turte. Kanaafuu namootan oomisha waan qabdu jecha sirraan bitan. They buy trust and the perception. Amanamummaa fi ammallee perception jechuun hubannoodha sirraa bituu danda'anii jechuudha. So asirratti hanguma asxaan keenyaa fi maqaan keenya jabaa takka maamilli keenya hara keenya dhufa jechuudha. Kana jechuun yoo asxaa fi maqaa bareedaa qabaatte ati maamilan ariitu nama dirree bareedduu takka isaanii tolchi jechuudha. Ifiif dhufa maamilli. So qabxiin shanaffaa fi arraaftan dhumaa
waa'ee ogummaa gurgurtaa barachuu fooyyeffachuu yeroo hunda. Kuni maali? Gurgurtaan yookaan sales wanni jennuun kun it is an engine of every business. Mootora yookaan sochooftuu yookaan maali? Onnee jennaani yookaan mootoraa fudhannu biizinesa hundaati jechuudha. Mootora biizinesa hundaati. Makiinaan takka mootorri yookaan isin jiraan hin deemtu. Sigaltee? So maal godhuu qabdaree asirratti? Akkamitti akka value communicate gootu gatii tanaan hariiroo gatii walqunnamtii gatii akkamitti akka baasuu qabdu. Kana jechuun gatii maallaqaa ifa taate lafa kaa'uu danda'uu fi ammallee gatii maamila keetii kannituun walqunnamtii hariiroo akkamitti akka uummachuu dandeessu. Dirqama sirra jiru akkamitti akka bahachuu dandeessu. Mormitoota kee nama si mormu yookaan oomisha kee hin feene yookaan mormaa kee handle kabajuu qabuu akkamitti akka dandeessu. Isaarra si mormu son boru kara kee akka fiduu akkamitti akka dandeessu jechuudha. Itti aansitee waliigaltee ifitti amanamummaan cufuu danda'u waliigaltee misii fi maamila kee jidduu jiru jechuudha. Osoo babbaaragdee kana akkana hin jenne. So kanaafuu without sales gurgurtaa malee oomishni hanga fedhe bareedaa ni kufaa beeki gabaa irratti. So yoo kan gurguruu dandeessu taate hin cabxuu jechuudha. Like, subscribe, share godhuun dagatinaa. Kutaa itti aantu asirratti ilaallee kan itti fufnu ta'a. Peace.